Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kun yeroo ispoortiidha. Odeessaalee taphoota ligiiwwan Awurooppaa dhuma torbee kana irratti godhaman maddeen garaagaraa irraa walitti qindeessinee qabannee dhiyaannee jirra nooliin tura. Sababa taphoota gulaa liigii addunyaa 2026dhaaf dheereffamee kan ture taphni ligiiwwan gurguddoo Awurooppaa dhuma torbee kana irratti tufee kan godhamu yoo ta'u PRIMEERLIGI INGLIIZIitiin tapha torbee afuraffaadhaan har'a tapha sadiin sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu Arsenaal dirree isaa Emireet irratti guyyaa sa'aatii 8:00 irratti Nootingaam Foorest ni keessummeessa. Newcastle United waaree booda sa'aatii 11 irratti Wolvesiin dirree isaa irratti kan keessummeessu yoo ta'u West Ham United dirree isaa London Stadium irratti galgala sa'aatii 1:00 irratti Tottenham Hotspur waliin ni taphatu. Chelsea gara dirree Brentford imaluudhaan galgala sa'aatii 4 irratti kan taphatan ta'a. Dilbata Liverpool gara dirree Burnley tariif mariitti imaluudhaan waaree booda sa'aatii 10 irratti kan taphatan yoo ta'u taphni eeggamaan torbee kana garee darbii Maanchisteroota lamaanii kan walitti fidu ta'a. Manchester Cityin dirree isaa Al Ittihad irratti Manchester Unitedin keessummeessuudhaan waaree booda sa'aatii 12:00 irratti wal morkatu. Garee Manchester lamaan kun wal dorgommii gosa adda addaa Ingiliiz keessa irratti yeroo 186 walitti dhufuudhaan kan taphatan yoo ta'u Manchester United yeroo 75 mo'achuudhaan olaantummaa yoo qabaatu Manchester Cityin ammoo yeroo 59 mo'atee jira. Yeroo 52 ammoo walqixa bahanii jiru. La Liga Spainiitiin har'a waaree booda sa'aatii 11:15 irratti Real Sociedad dirree isaa Real Arena irratti Real Madridin keessummeessa. Taphataan isa gidduu duubaa Real Madrid kan ta'e Antonio Rudiger akka tapha kanaan ala ta'ettis beekamee jira. Galgala sa'aatii 4 irratti Atletico Madrid Villarreal waliin dirree isaa Real Metropolitano irratti kan taphatan yoo ta'u dilbata galgala sa'aatii 4 irratti Barcelona Valencia waliin taphatu. SERIA XAALIYAANII torbee sadaffaatiin taphoonni ciccimoon torbee kanatti kan godhaman yoo ta'u har'a galgala sa'a 1 irratti Juventus fi Inter Milaan dirree Juventus Allianz Stadium irratti kan taphatan yoo ta'u galgala 3:45 irratti Fiorentinaan dirree isaa Artemio Franchi irratti Napoli keessummeessa. Dilbata guyyaa torbaa fi walakkaa irratti Roomaan Staadiyoo Olompikoo irratti Torinoo waliin kan taphatan yoo ta'u galgala 3:45 irratti Miilaan San Siroo irratti Bologna keessummeessa. Bundesliga Jarmaniitiin har'a waaree booda 11:00 irratti Union Berlin Hoffenheim waliin Hoffenheim immoo Dortmundin dirree isaa Voice Arena irratti keessummeessuudhaan yeroo wal fakkaataatti kan taphatan ta'a. Galgala 1:00 irratti Bayern Munich dirree isaa Allianz Arena irratti Hamburg waliin ni taphatu. Ligiiwan Faransaaytiin har'a galgala 4:05 irratti Auxerre fi Monaco ni taphatan. Boru yeroo wal fakkaataa waaree booda 12:15 irratti PSG'n dirree isaa irratti Lens waliin kan taphatu yoo ta'u Metz Angers waliin fi Brest Paris Football Club waliin kan taphatan ta'a. Odeessaaleen taphoota dhuma torbee kana liigiiwwan Awurooppaa gurguddoo maddeen garaagaraa qindeessinee har'aaf kanuma yeroo gaarii.